Akka Itoophiyaa qofa osoo hin taane akkuma addunyaatti iyyuu mootota darban kanneen seenaa dhagaa guddannis ta'e kanneen ofii keenyaa qaqqabnee argine kan akka Dr. Abiy biyya isaa guddisuudhaaf halkanii guyyaa rooba caama osoo hin jedhini aduudha qorra osoo hin jedhin dafqasaa buusee biyya isaa guddisuudhaaf hojjetu gonkuman argine. Haala kanaan haala sin argitan kanaan jilba isaatiin deemee kan daaddee alayyaa keessa yookittii fi holqa keessa deemaa jiru bashannanaaf yookittii fi miidhagina isaa qofa turistii gochuudhaaf deeme osoo hin taane guddina biyya isaatiitiif jecha haala kanaan siqaa isaa argee hojjetaa jira jechuudha. Dhugaan inni dhoofti waan ta'eef osuma isinitti dhooftu bishaan itti liqimsaatii gadi dabarsa. Akkuma nama kamii akkuma mootota kamiitiyyuu suufii isaa gacitti godhee uffatee daa'imman duyyuu uffatee teessoo isaarra taa'ee kana hojjedhu jedhee marii isaa ajajuu ni danda'a ture. Akkuma warra kaanii ixxirri mixxirri jedhee biyya bulchuu ni danda'a ture jechuudha. Garuu isaaf kan isaaf galii guddinni biyya kanaa harka isaarra akka jirtu waan baree fi haala kanaan gad of deebisee sadarkaa tiktookara tokkooti gaditti ofii isaa gad of qabee biyya isaa guddisuudhaa fi dafqa isaa gadi buusee jilbiibbiidhaan hanga deemuu dirasii qaqqabee biyya bulchaa jira. Siniif galee biyya isaa guddisuudhaaf guddina biyya isaatiitiif dinagdee biyya isaatiitiif jechaadha kana haala kanaan deemu malee bashannanaaf miti bakka kana kan deeme yookittii fi turistii gochuudhaaf miti jechuudha. Innaa maal isiniin jechuu barbaadeen jaalattanis jibbitanis Dr. Abiy leenca addunyaati gadi buusi.